Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa hordoftoota keenya kabajamoo oduuwwan tibba kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Oduuwwan keenya keessaas wayyaaniin araara dhiiftee waraana filattee jirti. Raayyaan ittisa biyyaa xiyyaara daangaa qilleensa Itoophiyaa cabsitee seente rukutee kuffisuu beeksise. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Maqaleetti boba'aa saamamuu isaa ibseera. Bal'ina oduu kanaaf hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Gareen TPLF araara mootummaa federaalaa harka isaa diriirsee hin fudhadhu jechuun tibba kana waraana eegaluu ishee beekamee jira. Waraana ofii ishee eegalte kanaan immoo kallattii hundaanuu tumamaa jiraachuu fi ilmaan haadha hiyyeessaa kan beelaa fi gadadoon dabaree itti wal jijjiiru ilmaan miskiina ijoollee Tigraay akka baalaatti harcaasisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenya ni ibsu. Kanuma wal qabatee TPLF araara diduun waraanatti seenuu ishee dhaabbattoonni hedduun keessaa fi alaa balaaleffachaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addunyaa, dhaabbanni nyaata addunyaa World Food Program, ergamaa addaa Ameerikaa, gaanfa Afrikaattii fi kanneen biroos gocha TPLF cimsanii balaaleffachaa jiru. Waraana kana irratti TPLF qofaa ishee osoo hin taane ergamtuu ishee Abaawoo Shanee waliin akka eegalanii fi walumaan immoo wal qabatanii dhumaa akka jiran beekameera. Raayyaan ittisa biyyaa xiyyaara daangaa qilleensa Itoophiyaa cabsitee seente rukutee kuffisuu beeksise. Xiyyaarri meeshaa waraanaa garee shororkeessaaf feetee kallattii Sudaaniin daangaa Itoophiyaa seentituun gooticha raayyaa ittisa biyyaan rukutamtee jirti. Seenaan diina biyya keenyaa kan ta'an Itoophiyaa dadhabsiisuuf yoomiyyuu boqonnaa kan hin qabne garee shororkeessaa meeshaa waraanaan deeggaruuf xiyyaarri meeshaa waraanaa fe'uun daangaa Sudaan ceetee daangaa qilleensa Itoophiyaa seentituun gooticha humna qilleensa Itoophiyaan rukutamtee kuftee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Maqaleetti boba'aa saamamuu isaa ibseera. Dubbi himaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefaan Duchaarjii kaleessa hagayya 18 bara 2014 ganama naannoo Tigraay Maqaleetti kan argamu kuusaan sagantaa nyaata addunyaa yookiin World Food Program saamamuu ibsaniiru. Duchaarjii kaleessa ganama humnoonni Tigraay humna mana kuusaa sagantaa nyaata addunyaa magaalaa Maqaleetti seenuun boba'aa leetira 5,070 waliin taankaroota boba'aa 12 fudhataniiru jechuun beeksisaniiru. Gareen sagantaa nyaata addunyaa bakka sanatti argamuun saamicha kana ittisuuf yaalanis garuu hin milkoofnes jedhani. Duchaarjii akka jedhanitti boba'aan hatame kun nyaata, xaa'oo fi dhiyeessii ariifachiisaa biroo gargaarsa namoomaaf oolu geejjibuuf kan oolu ture. Saamamni boba'aa kanaas deeggarsa namoomaa geessuu irratti dhiibbaa ni qabaatas jedhani. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hanna boba'aa hojii gargaarsa namoomaaf oolu irratti raawwatame cimsee akka balaaleffatus ibseera. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma oduu wal fakkaatu walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaan miidiyaa argaa dhageettii keessaniiti. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina.